Mariin nagaa ministeera Qaawson taane nuti hirmaachuu qabaa kan jedhan miseensi caffee Oromiyaa kun waraanni Gidaamittiin furree sulultaatti furmaata hin fidu jechuunis dubbataniiru. Maatii olaanaa haala Oromiyaa keessa jiru akkatti hubatan gaafachuun eegale. Bakka baay'ee waraanni jira. Waraana keessa maaltu jiraachuu akka danda'u immoo namoonni beeka jechuudha. Namni nagaa bahee galuu hin danda'u mirga wanni jedhan hin jiru. Ammoo gamaa gamanaa wal ajjeesus obboleeyyanuma. Obboleeyyan kaleessa wajjin qabsoo godhee jijjiirama fidee torra immoo wal ajjeesuu jira. Uummanni keenya waggaa 5 du'aa ture haga meeqa akka du'e lakkoofsaan meeqa akka du'e illee lakkoofnee harkaan qabnu jechuudha. Oromiyaa keessatti waan bara kamuu ta'ee hin beeknetu amma ta'uu jira jechuudha. Akka bakka bu'aa uummataa tokkotti baay'ee nama dhukkubsa. Madaan isaa baay'ee gaffagoodha. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti marsaa jalqabaallee marsaa lammaffaallee tureera. Maaliif hin hirmaanne ministeera nagaan ilaallatu ture dhimmi kun? Dhimma nageenyaa seerri nuuf kenne labsiin lakkoofsi 1263 muraa 2014 dhimmi nageenyaa himaammanni isaa maal isaa nu laallata jechuudha. Haa ta'u immoo namni hirmaate ministeera haqaati. Ministeera haqaa mariin nageenyaa ilaallata ka jedhu hin qabu. Maal jennaan yoo amma abbaan tokko waan irratti waliigale kana boru dide namni silaa dubbii kana seeraan laalu ministeeruma haqaati. Ofii dhattee marii nagaa gootee teechee deebitee immoo boru akkamitti ija seeratiin abbaa balleessee himachuu dandeenya. Hirmaannaa kana silaa nutu dhaquu qaba. Ministeera nageenyaatti nuyi kan Piriitooriyaas hin dhandhe kan Daree Salaamis hin dhandhe quba hin qabnu hin dhageenye kana eenyutu godhaa maaliif akka godhu hin beeknu jechuudha. Kun sirriidhas jennee immoo naman. Mariin kun marsaa lama taa'amee marsaa lamaanuu bu'aa hagas mara waliigaltee irra gaame hin jiru. Mariin kun akka waliigaltee irra hin geenyee fi maaltu sababa ta'e jettu isin rakkoon isaa maali jettanii ibsitu? Dubbiin kun bakka hin taane nun baasuu karaa nagaa fixannuu jedhamee erga daandiin jalqabame booda akka wanni kun gufatu ka godhe mootummaa dheeree nama jechuudha. Mootummaan keessa jiru kan. Sababni isaa immoo sababa lama. Tokkoffaa mootummaan an keessa jiru kun ani mataan kiyya jaallan keenya ka biraa wajjin rakkoo keessa jirraa teenyee mari'annee furmaata goona jedhee anuu namni wajjin jiru irra deddeebiin kadhannaan mariidhaaf banaa miti manni. Marii qajeeltoo irratti hundaa'e. Waan rakkoo hiiku ka dhugaa irratti hundaa'e waan akkanaa kana gochuun hin barbaadamu. Nama waliin dhahanii gogowwomsaniituma darbuutu barbaadama. Tokko amala kana qabu mootummaan kiyya kun. Lammaffaa immoo namichi amma marroo waraana gaara jiru warra waboo hoogganu kuni qilleensa mootummaan to'atu keessatti bakka dubbiin kun haa dhumu yoo mootummaan illee na dhaye haa du'u jedhee riiskii fudhatetti gaara keessaa bahee xayyaaraan Taanzaaniyaa deema. Kuni kutannoo agarsiisa natti. Haa ta'u garuu bariituu mariin Taanzaaniyaatti eegalame jedhamee garana olola toofamuu eegale jechuudha. Shanee balleessinee jirraa, absaa jirraa ha jedhu ololli ni eegale. Ololli eegaluu qofa odoo hin ta'in waraanni bakka jiru hunda waan dur hin jirretu kanaa deebi'ee waraana waggaa 5 hin dhumin yeroo marii san keessatti fixuudhaaf dhamaatiin godhame jechuudha. Kun gama tokkoon kana yoo laalu ani mootummaan dubbichi akka mariidhaan dhumu waan barbaade natti hin fakkaatu. Walajjecha obboleeyyanii ka duraan ta'eefis ka ergasii as ta'aa jiruufis wanni natti akeeku numa bira rakkoon jiraa jedhee namana jechuudha. Akka qaama biyya bulchaa jirutti isin badii kana keessaa hagam qulqulluudha akka hooggansa olaanaa biyya kanaa taatanitti. Rakkoo ga'e kanaaf anillee irraa qulqulluudha. Homaa gaxurii keessatu ani keessa hin jiru jechuun danda'u. Haa ta'u immoo wal keessattis mari'annee paartii mormituu Oromoo wajjinis mari'annee sabaaf sablammii wajjinuu akkaataa biyya kana itti geggeessinu irratti jenni mul'ii mari'annee karaa yoo qabachuu baannee hin kufnaa qabsoon uummataa bilaasha ta'aa biyyiin badaa jaranaa mari'annuu jecha keessatti bara 2011 irraa qabee
lallabaan ture. Kana namni miseensa koree giddu galeessaa ODP ta'e hunduu beeka. Rakkoon kun akka hiikkatuuf waan humni kee danda'ee bakka hin danda'etti gochaan ture jechuudha. Gaaffii kana kanan isin gaafadhee tarii isin haalota Oromiyaa keessatti deemu haala siyaasaa